Qormaanni sagantaa fooyya'insa dandeettii kaleessa barattoota kutaa 12ffaaf laatame haqame. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Fincaa 10,000 ol ta'an sababa miindaan isaanii addaan citeef rakkoof saaxilamuu himan. Baankiin Misooma Afrikaa sarara humna elektirikaa Itiyoo Keeniyaaf liqaa yeroo miiliyoona 26 raggaasise. Kunneen hangafoota oduuti. Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota TV waliif oduu isaatii kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin Angirmaa Guddisaa hanga xumuraatti nu faana tura. Qormaanni sagantaa fooyya'insa dandeettii kaleessaa barattoota kutaa 12ffaaf laatame haqame. Qormaanni sagantaa fooyya'insa dandeettii kaleessaa laatame haqamuu ministeerri barnootaa beeksiseetii jira. Qormaanni fooyya'insa dandeettii barattoota kutaa 12ffaa bara 2014 guyyaa kaleessaa laatamuu eegaluun isaas kan yaadatamu ture. Haa ta'uuti malee rakkoo adeemsa kenniinsa qormaataan wal qabate uumamee hordofee ministeerri barnootaa murteewwan armaan gadii dabarsee jira. Tokkoffaa qormaanni sagantaa fooyya'insa dandeettii waxabajjii 26 bara 2015 laatamee haqamuun gosa barnoota hafan qofaan akka madaalaman. Lammaffaan dhaabbileen olaanaa dhuunfaa mooraa 150 fi 200 ol qabataniif barattoota yaadannoo sagantaa fooyya'insa dandeettii qaban qormaaticha dhaabbilee hundaan yeroo tokko akka laatamuuf karoorfame fooyya'uun iddooleen murtaa'etti baatii fulbaana keessa akka laatamu. Sadaffaan dhaabbileen mootummaan barattoota fayyadamoo sagantaa fooyya'insa dandeettii qaban sagantuma qabameen akka itti fufan murtaa'uu himameeti jira. Meeshaaleen kontirobaandii birrii miiliyoona 238 olitti tilmaamaman to'ataman. Meeshaaleen kontirobaandii birrii miiliyoona 238 olitti tilmaamaman to'atamuu koomishiniin gumrukaa beeksisee jira. Dhimmicha waliin wal qabatee shakkamtoonni 22 konkolaattota 11 waliin to'atamuu ibsee jira. Meeshaaleen karaa seeraan ala gara biyya keessaa galuuf turanii birrii miiliyoona 169 baasanii fi kan alatti ba'uuf turan birrii miiliyoona 68 baasan dameewwan gumruka garaagaraatti to'atamuu ragaan koomishinicharraa arganneen mul'isa. Uffataaleen boba'aan beelladoonni meeshaaleen elektirooniksii bunni qorichaaleen baalli sammuu haadoochuu meeshaalee waraanaa sibiilonni ijaarsaa zayinni nyaataa fi maallaqoonni biyyoota garaagaraa to'atamuus himeetii jira. Duudhaaleen hawaasa nageenyaa buusuuf daran gumaachuu jedhame. Taayyee Danda'aan deetaa ministeera nageenyaa hojii nageenyaa buusuuf hojjetamuu keessatti duudhaaleen hawaasa keessa jiran iddoo olaanaa qabu jedhan. Sadarni ijaarsa nageenyaa ministeera nageenyaa fi igaadiin qophaa'ee akka qooda fudhattoonni argamanitti dhiyaateetii jira. Deetaa ministeera nageenyaa obbo Taayyeen Danda'aa sanadni kun dhaabbilee nageenyaa cimsuu keessatti hiika guddaa qabaas jedhan. Nageenya buusuu fi hojii hojjetamuu keessatti duudhaaleen hawaasa keessa jiran araaraa fi maloota wal dhabdeettiin hiikaman iddoo olaanaa qabus jedhanii jiru. Igaad dhaabbilee nageenya biyyoota miseensota cimsuu fi hojjetaa jiru daayirektarri damee nagaa fi tasgabbii obbo Siraaj Faggeessaa himaniiti jiru. Sadarni ijaarsa dandeettii kun ijaarsa nageenyaa fi wal dhabdee hiikuu akkaataa danda'amu kan of keessatti hammatedhas jedhamee jira. Sadarni kun hayyoota yuunivarsiitii Haramayaa Finfinnee fi ogeeyyii ministeera nageenyaatiin kan qophaa'edha. Dursaan garee sanada kanaa qopheessonni Piroofeesar Jayilan Waliyyee sanada kana qopheessuuf duudhaalee hawaasa keessa jiran akka galtee guddaatti fayyadamuu himan. Kunis nageenya waareessuu keessatti gahee olaanaa qabaas jedhameetii jira. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Fincaa 10,000 ol ta'an sababa miindaan isaanii addaan citeef rakkoof saaxilamuu himan. Warshaan sukkaaraa Fincaa ji'oota 2 darbaniif hojjettoota isaaf miindaa osoo hin kaffaliin darbuu isaarraa kan ka'e hojjettoonni warshichaa sababa harkifannaa miindaan rakkachaa jiraachuu himanii jiru. Warshaan sukkaaraa kun hojjettoota waliigala 10,000 kan qabu yoo ta'u kana keessaa naannoo 2,000 hojjettoota dhaabbataadha. Baatii caamsaa bara kana waraana humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaa keessatti uumameen warshaan sukkaaraa Fincaa kan godinicha keessatti argamu barbadaa'uu fi saamamuu hordofee oomisha dhaabuun isaas ni yaadatama. Baankiin Misooma Afrikaa sarara humna elektirikaa Itiyoo Keeniyaaf liqaa yeroo miiliyoona 26 raggaasise. Baankiin Misooma Afrikaa diriirsa daddabarsa sarara humna elektirikaa Itiyoo Keeniyaa raawwachiisuuf kan oolu liqaa yeroo miiliyoona 26 raggaasisee jira. Sarara lafaa keessa diriiruu abbaa vooltii 132 kiiloomeetira 16.5 raawwachuuf oolaa jedhamee jira. Keeniyaan hanqina dhiyeessii humna biyya ishee guutuuf calbaasiin Itoophiyaarraa humna elektirikaa bituu kan eegalte bara darbee ture. Biyyoonni lamaan waliigaltee dhiyeessii humna elektirikaa waggaa 25 waliif mallatteessaniitii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qaban asumatti goolabneetti jira. Waan nu faana turtaniif galatooma.